Zikrii jidduu sujuuda lamaaniitti jedhamu. Jidduu sujuuda lamaaniitti zikrii maal jedhamu jenna? Akkasumas jidduu sanitti akkaataa kamitti taa'uu qabna waan jedhu tokko tokko isaatiin ilaallaa nu hordofaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكري جدو سجود لماني تجدو جدو سجود لماني ذكري مال جدو جنة أكسمس أكاتا كمين تاؤ قبنا جدو سجود لماني تاؤني تيسون جدو سجود لماني أركان صلاة كل أفران كيسا إساتو كوراجيشو واي أركان صلاة والكبتو فيديو برموز صلاة كيسا سنتاني دي إلالو لنديسو ذكرين جدو سجود لماني تجدامو علماء غريب راتي واجبات صلاة سنديتان كيسا إساتو كورا علماء غرين قولي جمهور راتي مال كجدو لا سنة كجدو اللي نجرو أسأل ذكرين جدو سجود لماني تجدامو كون كسنة تاني اللي هدو تجرا قبطو قبنا يجو قبنيتين سري تتفايدمو قبنا جدو سجود لماني تي دلقالين سنة تان كان دلقو قبنو غرغرا تجرو isaan illee inshallah tokko tokko isaaniitiin haa ilaallu dalagaalee sunnaa ta'an. Jidduu sujuuda lamaaniitti dalagaaleen dalagamuun jaalatamaa ta'an dalagaaleen ajrii nuuf qaban hedduutu jiru. Kanneen keessaa inni tokkoffaan maghfiraa yookaan araarama kadhachuu heddummeessuudha. Jidduu sujuuda lamaaniitti araarama yookaan maghfiraa waan jedhamu kadhachuu heddummeessuu qabna. Tokkoffaan isa kana. Lammaffaa teessuma iftiraashaa yookaan iqaa'aa taa'uudha. Sunnaan maalidha? Iftiraashaan yookaan iqaa'aan taa'uudha. Iftiraasha jechuun maal jechuu? Iqaa'aa jechuun maal jechuu ka jedhu sunana salaataa keessatti ilaallee jirra. Iftiraasha jechuun luka mirgaa dhaabanii luka bitaa irra taa'uudha. Teessuma kana barnoota sunana salaataa jedhu seenaatiin dhaggeeffadhaa. Achi keessatti haala bareedaadhaan ilaallee jirra. Iqaa'aa jechuun ammoo akkamii? Jidduu sujuuda lamaaniitti miila lamaan irra taa'uudha. Miila lamaan lafa gadi dhaabaniitiin teessuma kennan ammoo miila lamaan san irra gadi taa'uun maal jedhama? Iqaa'aa jedhama. Jidduu sujuuda lamaanii kanatti kanneen lamaan keessaa akka tokkotti ennaa jechuu yookiin iftiraashaan yookiin iqaa'aani sunnaadha jechuudha. Inni sadaffaan ammoo maalidha? Akkaataan teessuma keenya akkam ta'uu qaba? Ciqilee sarbaa irra kaa'uu. Ciqilee keenya maal irra kaa'uu qabna? Sarbaa keenya irra kaa'uu qabna. Sarbaa jechuun yaa beektanatti fakkaata. Mudhii kennaa kaasee hanga jilbaa kan jiru sarbaa jedhama. Gubbaa kana duubattis ittaansee maal godhaa? Harka mirgaa sarbaa mirgaa irra kaaya. Harka bitaa ammoo sarbaa isaa ka bitaa irra kaaya. Haala kanaan taa'uudha. Teessumni haala kanaan taa'amu sunnaadha jechuu jidduu sujuuda lamaaniiti. Akkanatti taa'uu qabna. Wantoonni sadan armaan olitti ilaalle kunniin dalagaalee jidduu sujuuda lamaaniitti sunnaa ta'aniidha. Akkasitti taa'uu qabna jechuu. Zikrii jidduu sujuuda lamaaniitti jedhamu. Zikriilee armaan gadiitu jedhama. Zikriin tokkoffaan rabbi ighfirlii rabbi ighfirlii. Rabbi ighfirlii kan heddummeessine jechuudha. Aga sadii jechuun sirri jaalatamaadha. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Yaa rabbi naaf araaramii jechuu. Hiikkaan isaa yaa rabbi naaf araaramii jechuudha. Hadiisa kana Imaam Abii Daawudtu odeessee hadiisa sayyaa jechuu. Zikriin lammaffaan zikrii armaan gadiiti. Zikrii kana ulamaa hedduutu odeessee kanneen akka Imaamu Tirmizii, Abii Daawud, Nasaa'ii, Ibn Maajaa kanneen odeessee innis maalidha? Allahumma ighfirlii Allahumma ighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii wahdinii wa'aafinii warzuqnii. Allahumma ighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii wahdinii wa'aafinii warzuqni. Barreeffama afaan Arabiffaa irratti dhiifama barreeffama irratti galabbatamee taa'ee hiikkaan isaa maal jechuudha? Allahumma yaa Allah ighfirlii naaf araarami warhamni rahmata naaf godhi wajburni na qurci. Na qurci jechuun akkamii? Yoo rakkoo humaa'umti nama galee rakkoo san keessaa nama baasuun qalbiin namaa yoo cabe qalbii namaa san fayyisuun wanti akkanaa qurcuu jedhama. Na qurci jechuudha. Warfa'anii ol na fuudhi jechuudha. Wahdinii na qajeelchi. Wa'aafinii nagaha na godhi. Rakkoo hundumarraayyuu rakkina hundumarraa cinqaa hundumarraa nagaha na godhi jechuudha. Warzuqni naaf hirii jechuudha. Hireellee yookaan riskii waan jedhamu naaf hirii jechuudha. Hiikkaan isaa kana fakkaata. Du'aayii kana zikrii kana sirriitti jechuu qabna. Rabbi ighfirlii
اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. salphaadha. Irra deddeebi'aatiin viidiyoo kana dhaggeeffataatiin qabadhaa isiniin jedha. Barnoota diinii keessanii haala bareedaan barattan kanaan baratuudhaaf itti fufuudhaaf YouTube irratti Mujaahid Fillah Tuuka jedhu kana subscribe godhaatiin hordofaa. TikTok irratti Mujaahid Fillah Tuuka jedhu follow godhaatiin hordofaa. Telegram irratti @abduislamapologist ka jedhu kana hordofaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.